Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa farqaa qabnu kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Tibbana Oromiyaa keessatti lola gaggeeffamaa jiruun waboon loltoota hedduu booji'uu fi haleellaa gaggeessaa akka jiru himeera. Wayita waa'ee loltoota kara nagaa galanii mootummaan irra deddeebiin lallabaa jirutti waboon loltuu mootummaa hedduu booji'uu isaa himeera. Lola amma gaggeeffamaa jiru naannawa magaalaa Finfinneetti ta'uun isaa ammoo waboof xiyyeeffannaa addaa kennisiisaa jira jedhame. Lola waggaa 7 Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiruun miseensonni waraana mootummaa Itoophiyaa kumootaan lakkaa'aman ajjeefamuu waboon gama miidiyaa hawaasaa isaa Tiwiitara gubbaan ibsaa tureera. Lola waboo fi loltoota mootummaa Itoophiyaa PP gidduutti adeemu kun ammallee kan itti fufee jiru ta'uu isaati himama. Lola deemaa jiru kanaanis injifannoo argataa akka jiru ABO waboon hima. Waraanni mootummaa hedduun harka kennataa jiru sii jedha. Loltoonni harka kennataa jiran kunneen loltoota raayyaa ittisa biyyaa, poolisa Oromiyaa fi milishaa akka ta'an caqaseera. Haalli kun Oromiyaa kutaalee hedduu keessaa adeemaa akka jirus ABO waboon irra deddeebiin hima. Bakkeewwan waraanni mootummaa harka wabootti kennataa jiraachuun eerame keessaa Gujii, Shawaa Kaabaa, Wallagga Ba'aa, Qellee Wallaggaa fi Shawaa Lixaa maqaa eeramaniiru. Lola waboon adeemsaa jiru ofirraa qolachuun itti ulfaachuun dhiibbaa waraana bilisummaa Oromoon adeemsifamaa jiru cimaa ta'uurraan harka kennachuuf dirqamuu isaanii himameera. Tibbana ammoo waboon aanaa Boojii Coqorsaa keessatti lola gaggeesseen qawwee irraa hiikkachuu isaa himeera. Waboon zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa aanaa Boojii Coqorsaa bulchiinsa magaalaa Fiigaa keessatti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen fulbaana 19 waraana mootummaa hedduu du'aa fi madoon adabuun isaa himameera. Tarkaanfii kanaanis qawwee hakiima 13, rasaasa 3,000, uffataa fi qophii waraanaa irraa hiikkachuu isaa hima. Haleellaan kun itti fufuun zoonii lixaa godina Qellee Wallaggaa aanaa Sadan Canqaa ganda Deentaa Billee bakka Addaa Haroo jedhamutti kaleessa fulbaana 21 bara 2025 gaggeeffamuu isaa himameera. Haleellaa jedhame kanaan mooraa waraanaa mootummaa rukutuu isaa kan himan maddeen wabootti siqeenya qaban haalli waraana naannichatti ture baay'ee jabaa ta'uu isaa ibsaniiru. Lola kaleessa adeemsifame kanaan waraana mootummaa 8 ajjeesuun kanneen 10 ta'an ammoo madeessuu isaatti himame. Akkuma kana waraana mootummaa 3 booji'uu isaas gabaasichi eereera. Haleellaa kaleessa gaggeeffame kanaan meeshaa waraanaa hedduu dhuunfachuus kan hime waboon waa'ee haleellaa kanaa irratti gama mootummaan waan jedhamee hin jiru. Oduu keenya itti aanuun gartuun gargaarsa namoota harka qalleeyyii ta'an gargaaruun beekamu Atis Namaa Chariitii jedhamu uummata keenya goleessitoota faannoon qe'ee isaanii irraa buqqa'aniif rakkoo keessa jiraniif gargaarsa taasise. Weerara humna goleessituu faannoon uummata keenya godina Horroo Guduruu Wallaggaa Onaabee Dongooroo ganda Gaaleessaa rakkoo keessatti kufanii jiran dhaqqabuuf gartuun gargaarsa Atis Namaa Chariitii jedhamu gargaarsa adda addaa qabatee isaan dhaqqabuu beeksiseera. Haaluma kanaan deeggarsa daakuu qarshii 300,000 fi 20,000 baasu bituudhaan hawaasa kanaaf deeggarsa taasisaniiru jedhame. Kana malees qindeessummaan garee Atis Namaa Chariitii koree dhimma kana irratti hojjechaa turan deeggarsa gosa garaa garaa konkolaataan 2 akka dhaqqabsiisan gabaafamee jira. Oduu keenyatti aanuun miseensota waldaa tola ooltota abbaan makkoo hiitan saffisaan nuuf gadhiisaa jechuun jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa Onaabee Dongooroo himan. Miseensonni waldichaa uummata Onaabee Dongoorootti hidhattoota finxaaleeyyiitiin buqqaafamaniif gargaarsa fuudhanii dhaqan. Gargaarsicha geessanii wayita deebi'an aanaatti hidhaman kan jiran jiraattonni guyyoota 3 Onaabee Dongoorootti erga hidhamanii booddee gara magaalaa godinaa Shaambuutti dabarfamuu isaanii dubbataniiru. Qaamoleen mootummaa gocha kana raawwatan yakka humnoota finxaaleeyyii faannootiin uummata irratti raawwatame dhoksuuf warra yaalanidha jedhame. Dhugaan uummataa amma booda tasa dhokatee hin hafuu kan jedhan jiraattonni yakka uummata irratti raawwatameef caasaan mootummaa gaafatamummaa jalaa ba'uuf hin jiru jedhaniiru. Qondaalonni mootummaa godina hanga aanaatti humnoota finxaaleeyyii faannoo waliin hidhata tolfatanii dachee gabbataa Oromiyaa uummata irraa buqqaasanii waliin qotachaati jiru kan jedhan jiraattonni kanaaf madaan uummataa ittiin dhaga'amuu jechuun komataniiru. Yakka isaanii kana dhoksuuf naannawaa sana odeeffannoo wayituu akka hin baane ukkaamsuuf halkanii guyyaa irratti hojjetaa akka jiranis himame. Mootummaan Oromiyaa dhugaatti uummataaf kakuu qabu yoo ta'e tarkaanfii cimaa nageenya uummataa mirkaneessuuf dandeessu hidhattoota finxaaleeyyii irratti fudhachuu akka qabus dhaamameera. Haa ta'u malee bulchaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa dhimmoota namoota deeggarsaa qabatanii deeman hidhamanii irratti yaada gama feesbuukaaf Haabtaamuu Lamuu kenneen yakka raawwatanii kan hidhaman malee akkasittiin namoota deeggarsa fidan kaniinu miti jedhaniiru. Oduu keenya itti aanuun Human Rights Watch hidhaan gaazexeessitootaa dabaluu isaatiin filannoon bara 2026tti bilisummaa pireesii
balaadhaaf saaxiluu danda'udha jechuun akeekkachiise. Dhaabbanni kabaja mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch Itoophiyaa keessatti hagayya bara 2025 irraa eegalee hidhaan gaazexeessitootaa fi ogeeyyii miidiyaa garmalee dabaluu isaatiin sodaa qabu ibseera. Human Rights Watch taateen kun filannoo biyyaalessaa bara 2026tti gaggeeffamu irratti tarkaanfiin bilisummaa pireesii kamiidhuu ta'uu hubachiise. Dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu kun yoo xiqqaate hojjettoonni miidiyaa 6 to'annoo seeraa jala ooluu isaanii, gariin isaanii ammoo hidhamanii maatiin utuu hin dubbisin to'annoo jala turuu, himannaa osoo irratti hin banamin tursiisuu isaanii ibsuun hidhamuu isaaniitiin wal qabatee mootummaan gabaasa walaba ta'e ukkaamsuuf carraaqqii taasisaa jira jechuun ibseera. Aangaa'onni Itoophiyaa gabaasa walaba ta'e afaan isaanii cufuuf tattaaffii haaromsaan godhan mootummaan uummataan akka hin sakatta'amne gochuudha jedhan. Laatishiyaa Baayideer Afrikaatti itti aanaan daayirikteera Human Rights Watch ka turan itti dabaluudhaan aangaa'onni gaazexeessitootaa fi hojjettoota miidiyaa irratti xiyyeeffachuu dhiisanii kanneen akka malee hidhamanii satattamaan akka gadi lakkisan gaafataniiru. Human Rights Watch fulbaana 3 hidhamuu gaazexeessitoota Shaggar FM 200.13 Tigistii Zarihuun, Mintaamir Tseegaaw akkasumas Asheetii Asaffaa erga gabaasa dhimma hojjettoota fayyaatiin wal qabatan hojjetanii qilleensa irra oolchanii booda hidhamuu yaadachiiseera. Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa tamsaasii kun loogii kan of keessaa qabuuf jeequmsa kan kakaasu jechuun himata itti banuu isaas yaadachiise. Gabaasni kun akka qilleensa irraa haqamu ajajee ka ture jedhe Human Rights Watch hidhamtoonni kun erga ajajaman boodas kan owwaannu seera jala kan oolan ta'uu ibse. Isheetiin guyyuma sana akka gadhiifamee fi Tigistii fi Mintaamir ammoo fulbaana 17 mana murtii olaanaa federaalaa irraa mirga wabii kennamuufiin mirgi wabii osoo hin kabajaminiif turuu isaa yaadachiiseera. Dhimma wal fakkaatu nagaya 5 gaazexeessaan TV naannoo Somaalee Qadar Mohammad Ismaa'eel himannaa tokko malee kan hidhamu, qopheessaan raadiyoo Abdul Semed Mohammad hidhamuu nagayyaa 22 gadhiifamuu, dabalataanis gulaalaan olaanaa miidiyaa gaazexaa Riippoortarii Itoophiyaa Yoonaas Amaaree namoota haguuggii fuulaa uffataniin qabame guyyoota 8 hidhamee turuullee yaadachiiseera. Human Rights Watch bara 2025 guutuu doorsisaawwan kun deddeebiin mul'ataa jiru jedheera. Bitootessaa keessa himannaa dhiibbaa saalaa loltoota Itoophiyaa irratti dhiyaateen booda oduu gabaasota Itoophiyaa EBS 7 yakka shororkeessummaa irratti himataman turuun kan yaadatamudha. Ebilaa keessa poolisiin magaalaa Finfinnee waajjira Addis Istaandard sakatta'ee meeshaalee fudhatee turuu isaas yaadachiiseera. Gabaasni kun itti fufuudhaan waxabajjii keessa Idiitara gulaalaa olaanaa Itiyoo Insaayider Tasfaayileen Waldaa'es odeeffannoo sobaa tamsaasuu jechuun himatame erga hidhamee booda mirga wabiitiin gadi lakkifamuu isaas yaadachiisa. Hidhaan kun raawwatame erga paarlaamaan fooyya'insa seera miidiyaa bara 2021 aangoo ijoo gara muummicha ministeeraa muudama daayirikteera olaanaa abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaatti dabarsee waldaalee siivikii fi waldaalee ogummaa cinaatti dhiisee booda raggaaseetii jedha. Human Rights Watch jijjiiramni kun fooyya'insa seera hawaasa siivikii bara 2019 irratti taasifamuu danda'u waliin wal qabatee gocha abbaa irree kan mirga yaada ofii bilisaan dubbachuu fi yaada ofii ibsuu gara ukkaamsuutti deebi'u agarsiisaa jedheera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahimad waxabajjii keessa ka dubbatan irrattis qeeqi kan irratti ka'e yoo ta'u, miidiyaaleen faayidaa uummataa irratti dantaa dhuunfaa tajaajilu jechuun himachuun miidiyaaleen walaba ta'an addunyaa kanarraa bakka kamitti iyyuu hin jiran jechuun dubbataniiru. Oduu keenya itti aanuun Sudaan keessatti ajjeechaan sabummaa irratti xiyyeeffate hammaachuyyuu hin ibse. Sudaan walakkeessa waggaa kanaa qofa keessatti ajjeechaan namoota nagaa dabalaa dhufu irraa kan ka'e naannoo dhiha Daarfur keessatti ajjeechaan namoota nagaa irratti raawwatamu baay'ee dabaluu isaa dhaabbanni mirga namoomaa Gamtaa Mootummootaa jimaata darbe beeksiseera. Waldhabdeen Sudaan keessatti eebila bara 2023 lola humnoota mootummaa Sudaan lameen gidduutti jalqabe ajjeechaa sabaa irratti xiyyeeffachuun gaggeeffamaa ture ittuu babal'ise yoo ta'u, uummanni naannoo jiraatu gadi lakkisuun buqqa'insa uummataa dabaluun rakkoo gargaarsa namoomaa addunyaa irratti isa hamaa uumuus gabaasi kun akeekeera. Jalqaba walakkeessa waggaa kana qofa yoo xiqqaate namoonni nagaa 990 ajjeefamuu isaanii gabaasni kun kan agarsiise yoo ta'u, lakkoofsi kun ji'a onkoloolessaa irraa hanga eebilaa gidduutti dachaa 3 dabaluu isaallee akeekeera. Kunis irra caalaadhuma baatii Sadaasaa keessa waraanni raayyaa ittisaa Sudaan loltoota michoota isaa magaalaa kanaan dura Rapid Support Force'n to'atamee deebisee erga to'annoo ofii jala galcheen booda ta'uu isaa olchaan ibseera. Ragaan tokko baatii Sadaasaa fi eebila gidduutti naannoo baha Naayil Kaartuum keessatti hojii sakatta'iinsaa saaf ilaalee ibsutti daa'imman umuriin isaanii waggaa 14 fi 15 ta'an miseensota Rapid Support Force'tiin ajjeefamuu argeera jechuun himu dubbii Maanoo Chaarjee Riimee Laawurensi dubbataniiru.
bakka bu'aan Orchaal Sudaan Liifungiin Jeneevaatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin guyyaa irraa gara guyyaatti gabaasi sodaachisaan lafa irratti mul'atu dabalaa jiraachuun nu dhaqqabaa jira jedhan. Fungitti dabaluunis taphumaa wal kurfeessanii jeequmsa kakaasuunis sababa akka ta'e ibsan. Kunis baay'ee yaaddessaa akka ta'e himaniiru. Akka isheen ibsitetti sabaa fi sablammoota tokko tokko saba adda addaa keessatti loogii fi qoqqoodinsa waggoota 12 darbaniif gareewwanii fi eenyummaa adda addaa gidduutti uumame irratti hundaa'uun hooggansisaa fi Raapid Sappoortii Foorsii waliin waan wal qabateef xiyyeeffannoon itti kennamaa akka ture himuu Rooyiters gabaaseera. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafe waliin turtii gaarii.